Aye fayyaa ta'e Taanzaaniyaatti si deebisaan jedhin Taanzaaniyaa sichi deebineen namnu haa ta'u jaaldaandii gaaffii bareeda. Qaamni dirreerra jiru eenyumee araarri mootummaa waliin yoo milkaa'ee hin fudhannu ka jedhe dhageesseetta hammanumaa jechuudha. Silaa qaamni dirreerra jiru yeroo sumayyuu anaan nan laallatu ani waraanni bilisummaa Oromoo gonkumayyuu mootummaa kanaa walii waa'ee nagaa haasa'uu jechuu danda'a. Maaliif walii dhagalleerra atuu jirta achi keessa jechuudha. Wal quba qabaachisne kan nuti deemnuu fi lolaa fi yaallan akkas taanee deemna. Mootummaan abbaa irree kuni malaan asii nu baasuus barbaadu maltii sana deebinee gallaumaa rakkoon hin jiru. Garuu immoo duulli qondaalli foogganni waraana bilisummaa Oromoo bakka hin jirretti waraana kana qoru sinitti gaggeeffamuu danda'a jennee tilmaamna argiteetta duulli sun deema. Waraana bilisummaa Oromoo akkasitti qoranii qormaata sana dhibbaa injifatee keessa bahe irraa hiikkate yeroo sana caalaayyuu qawwee akkatti hiikkanne hin jiru jechuudha. Kanaaf qaamni dirreerra jiru qaamni kamiyyuu araarri kun nuu malu hin ta'uu jedhee jiru. Kanaaf irratti walii gallee wal mari'annee too marii hin qabnu ta'e walii galtee hin qabnu ta'e yeroo sumayyuu olola baay'ee fincila baay'ee caccabiinsa baay'ee waraanarraa argitatu. Qondaalotarraa hoogganotarraa argitatu. Mariif mara habbaatiin kan inni deemu. Burjaajiin inni har'a dhalus hin jiru. Utoo dhaleera ta'ee yeroo ati as hin jirre yeroo ati deemtu. Wanni kun waraana bilisummaa Oromoo bakka hin bu'u. Wanni kun garaasaaf deema. Wanni kun qabsoo gurguratee. Ani qabsoo kanan dhoolchaa ka'ee dhutu dhalata ture miti. Hunduu fudhateera. Hunduu kan fudhate gariin egaa mataa isaa keessatti galuuf qophaa'ees taa'eera ta'uu danda'a. Galamuun moo hin danda'u ree waan Oromooti barbaanna malee waan keenya miti. Waan keenya barbaanna ofii keenya bu'aa keenya taanaan immaa maali? Abbaan keenyis maatiin keenyis yoo dhabanii ijoollee isaanii nu qallabachuu hin dadhaban yoo hojii dhabne homaa gochuu dadhabne maatii keenya silaa qe'een isaanii golgolaa'ee jireenyi isaanii itti dukkanaa'ee maatii qabsaa'otaa waraana bilisummaa Oromoo hedduu faca'ee kan hin facaafne turre jechuudha. Lafa isaanii qonnee nyaachuu dandeenya. Yeroo dulluma isaanii hirkoo ta'uufii dandeenya. Sanaaf hin deemu. Galuuf qophaa'ee kana keessa galuun suni ta'uu didde jennaan immoo kan rifate jiraachuu malu. Kan kanaachi gaafa deemame waan Oromoof maltu ni arganna yoo ta'e Oromoof Oromiyaaf ni fudhanna. Waan Oromoof Oromiyaaf hin malle immoo taanaan isin dirreerra jirtu qabsoorra jirtu qawween keessan sin harka jirti yoo rakkannellee nuti wareegama illee baasuufaa dandeenya. Wareegama sanaaf nu qophii waan taaneef akka harkaan laattanne waliin jenneetu kan socho'an. Maaliif lolaa siin jedhee lola akkasitti deemtee fagaattee haala qawwee kee of harkaa lafa keessee deemtu keessatti kutannoo si gaafata murannoo si gaafata. Kanaaf wareegamaaf deemne malee jireenyaaf miti. Wareegamaaf yeroo deemtutti waraanni wal dhagahee nagaan galaa ammoo waan shira qabdu waan akka Abishee Garbaa nama gootu keessatti hin kufiinaa waliin jennee akkasitti wal gorfannee sochoofna. Akkuma jedhame waan summii qabdu dammaan makamtee dhufuu barbaaddu sana fudhachuu hin dandeenyu waan ta'eef waraanni immoo dirreetti duula asirratti dhufe ni qolate malee nagaa sanaani gallaa yookaan akkas taanaa yookaan immoo lakkii isin wal qindeessitanii kan deemtantu jira malee bakka nuun guutanii kan jedhe jiru tureeraa hin turre waan lafarra ture haa turre hin turre waan ta'eef waan har'a irraa nagadan tokko hin jiru. Gama mootummaa sana waliin yookaan PP waliin wanti ture PP waliin diinuma homaa wanni ture jiru nama gidduu keenya jira. Warra Ameerikaa warra Noorweey akkasumas warra achi keessatti waa guggumaachan jiru jechuudha warra Kanaadaa fa'aa dabalatee. Mootummaa Taanzaaniyaa akkasumas warra Keeniyaa qaamni hedduun sana keessatti involve godhe. Keessumaa mootummaan Taanzaaniyaa bakka Veenuu sana nuu qopheesse nagahummaa keenyaaf illee yaalii hedduutu ta'eera waan ta'eef. Tika baay'ee professional ta'e baay'ee committed ta'e dandeettii qabu warri kun baay'ee galata qabu jechuudha qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galata guddaa qabu Oromoon biyyattii sana akkasittiin haa yaadatu jechuudha warri qabsoo beeku warri qabsoo Oromoo keessa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru biyya Taanzaaniyaa akkasitti galateeffannaa jechuudha
achi baanee hanga naannofne biyya meeqa keessa murree dhufnu akkitti isaan nu gaggeessan. Kanaaf warra sana bira innaa deemni qawween keenyi qawweema jira, lolli lolumatti jira, wanni firoomne waliin hin jiru. Teenya waliin irbaatan nyaanne, teenya waliin suuraan kaa'e. Harka ishee iyyuu hin qabannee jechuudha. Dhiiga qaba harki ishee waan ta'eef. Waan wal haasa'uu dhaqne yoo nagaan bu'a ta'edha. Nagaan bu'uu didee diinummaan keenya itti fufe akkasumatti dachaa. Naaf walitti dhufeenya hin qabnu isaa wajjin. Gaarummaan ture tokkotu ture. Warri waraana bakka bu'ee dhaqe. Rakkoo kana beeka lafarratti waan ta'eef akka dhumattu fedhii qabu ture. Dhugaan jirtu. Warri suni waan jenne fudhachuu jalqabee ture jechuudha. Abiyyi namtitti Reedwaan Huseen jedhamtuu fi Geediyoon Ximoosiyoos jedhamtu ergee waraanni kun hiikkata yoo ta'e qofa waliin haasofnaa jedhee seenii tureyyuu kanaan dura booresse arrabsoo tiyuut godhee achumatti badee jechuudha. Akkasitti fashalsa. Warri waraanaa beekaree lafarratti waraanni isaa maal akka ta'aa jiru. Dhiiga dhangala'aa jiru beeka. Waliigaltee bareedaa irra gahamee ture jechuudha. Fudhachuutti jalqabanii ture. Warri kun dhufeetu mootummaa singoonaadha jechuudha. Mootummaa ta'uu miti. Yoo isaan nu gochuu baatanis kanaan mootummaa ni taana beeki jaalladhi. Kanatti namantooti. Kanaaf itoo dhiigni dhangala'iin immoo rakkoo kana furraa yeroo rakkoon kun furamtu beeki isaaniiyyuu gaafatama hedduu jalaa ooluuf turan. Wanni wal nu dhabsiise tokko immoo achi keessatti accountability. Turuusii naa jiraatu, fact findingii naa jiraatu, dhugaa barbaachuu naa jiraatu dha. Waraanni bilisummaa Oromoo akka Piriitooriyaa sana ta'uu hin danda'udha jedhu. Wanni taajabdoonni nu gudduu jiran rakkatan tokko kanaa jechuudha. Akka Piriitooriyaa sanatti dhumachuu hin danda'u. Atis asiin galeet achiin galeeti. Nama baay'eetu qeenitti gubatee jireenyi isaa bulbulaa'ee dhalli isaa duutee Oromoon du'ee duutisaa kanaan duras dubbadheera. Bara Haayile Sillaasee moo bara Dargii moo bara TPLF moo namni du'e guutuu Oromiyaa keessatti lakkooftee bira ga'uu dandeessaa jechuudha. Bara kana beeki guutuu Oromiyaatti miti ganda keessatti waggoota 5-6 darban miti guyyaa 5-6 keessatti nama du'e lakkoofneetti ga'uu danda'a. Kanaaf accountability jiraachuu qaba. Kanaafuu roodmaappii sana keessatti arrarraa'een kan inni qabatu tokko fact finding. Dhugaan jiru eenyutu eessatti maal balleesse yookaan maal tolche. Dhugaan jiru suni edda adda bahee immoo namoonni piroosekiitu ta'uu qabu. Mana murtii dhaabbachuu qabu dha. Mana murtii dhaabbatanii yoo Oromoon dhiifama godhee fi haa bahan sabatu murteessaa jechuudha. Araarri immoo haa bu'u. Turuus. Araarri saba gidduutti, araarri gosa gidduutti, araarri gaafa bu'u ammoo warri piroosekiitu ta'e yookaan mana murtiitti dhaabbatame itti murtaa'e uummati araara godhee fi araaramee uummata keessaa jiraatu yookaan immoo sarvaa godhu haa hidhamuu jennee jechuudha akka seerri itti murteessan. Warri immoo rakkoo kana keessatti balaan irra ga'e kompenseeshinii haa jiraatu gumaan haa kafalamu. Kun osoo hin fudhatamiin mootummaatu laaffataa kun jechuun yeroo fudhataa maal ka jedhutu dhiyaate jechuudha. Mootummaan jabaan immoo eessa jira? Mootummaan jabaan jira yoo ta'e naafsii dirree kana eessaa ta'e dambidoolloon asiisaa fi meeqa? Mootummittiinis beektii miti lafa kana. Maa dhuftee asiin hundaa jirree yoo jabduu taate. Kanaaf fact findingiin jiraachuu qabaanii roodmaappii sana keessatti dhiyaatallee fudhataman argan. Namni akkasumattiin ajjeesee, hidhee, qalee, waan barbaade godhee uummatatti dabalamee taa'uu barbaade. Yoo xiqqaatee beeki uummati bareetu dhugaa jiru. Gumaallee yoo dhabe. Namichi waan sana godhe piroosekiitu ta'e hidhamuullee yoo dadhabe. Dhugaan baheetu araarri akka bu'u barbaadu. Kunis hin taane. Haala akkasii kana keessatti egaa wanni nuti sharafni jiru waan ta'eef gaddacha sun dhufte malee waraanni bilisummaa Oromoo gaafa wal gaggeessine walitti himneetu hundiyyuu walitti dhaammatee dirree irratti immoo mootummaan kun tiriikii inni fayyadamuu danda'u loluudha waan ta'eef lola sanaaf qopheessee lolee lolchiisee immoo akkasitti wal eege waan ta'eef confusion yookaan burjaajiin gaafas ture tokko iyyuu turre. Confusioniin hin turre too jiraateera ta'e namuu yeroo sana iyya ture. Anaggoota anatu lolaa inni kaanii garaasaaf galaa gaafas hin jedhama ture. Hin jedhamne. Hin jedhamne taanaan ergasiiyyuu ji'a meeqa gaddachaanii irra ji'a meeqa ta'e hojii meeqatu hojjetame eenyu dubbata.
Har'agaa bakka dhabni dhangala'uu jalqabde sanatti kun dhuftee jechuudha. Sun immoo nama goyyomsuu hin danda'u. Goyyomsaa fi somni Abiyyi nu baasaa hin jiru hallayyaa qileessa buusaa jira qilee keessaan baana. Beeki mootummaa Itoophiyaa kana walitti dhufanii hojjetuun isnaaraas seetes liyaabiliitii guddaa. Maal jennaan biyya jigdetti dhadeemteetu seenta waan ta'eef. Oromoo immoo kanaa achi jigsuurra iddoo amma jirutti qabnee hojjenna wajjinii isa jedhuu roodmaappiin suni daandii ittiin hulluuqan isaanii agarsiisee ture. Sanatti illee hulluuquun barbaanne waan ta'eef qilee sanatti hanga awwaalamanitti qabsoon sun akkasii wanti ture waan ta'eef dirreerraa namni tokkoyyuu kana morma jedhe akka nagaatti yoo jiraate silaa inuma argina sirree jechuudha. Egaa amma akkuma sun kaastan uummanni Oromoo kana caalaa osoo hin hiikne waan jiru bakkatti qabnee akkaataatti uummata kanaafis dhaabbilee adda addaas dimokiraatessinee uummata kanas ammoo hiree isaa akkaataan ittiin keessachuu danda'u waan qabatu qabatee kan jedhu kaastanii. Egaa kana jechuun uummanni Oromoo waan eegu qabaa tokkummaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoos ni eegaa qabsoon kunis akka galma geessus ni eegaa jechuudha. Haa ta'u malee qaamonni tokko tokko akkuma walitti kaasnee qabsoo akka karaa bubbultuuf yeroo hidhata garaagaraa agarsiisan ture. Rakkoon akkasii irra deddeebiidhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo mudachuusaa akkamiin ilaali? Akka dhaabaatoo dhaabichis waraanichis haala amma gandummaa xiqqoo mul'achuuf turte gara diinummaatti jijjiiramte ama dhangala'uu jalqabde akka waraanaatti dhimma kanarraa bayyanachuu ooluudhaaf maaltu jira maal raawwachaa jira? Bareeda jaaldaandii waraanni bilisummaa Oromoo har'a dhiisii kaleessa yeroo Oromoonuu akka sabaatti wanti yeroo gabaabduu taatee isa hawwattee isa gogoyyomsite sana namni hedduun mirqaana yeroo gabaabduu tokko warri afaan tolee nama sobee hanga dhaqee bakka isaa dhibbatee seenee achi booddee si cunqursuu danda'u tottolfatutti nama goyyomse sana waraana bilisummaa Oromoo qofaa ture beektaa. Mudaa yeroo si kan hubate. Yeroo sanayyuu firaa fi halagaa diinaa otoo hin jedhiin waraanni bilisummaa Oromoo farraa jijjiirama amma dhufeeti gufuu qabsoo bilisummaa Oromooti yeroo jedhame sanayyuu hin jilbeenfatu. Humna xiqqoon warri suni egaa ofiisaaf waliif hin taane wal kolaasaa wal gaggalaafataa asii ol yaabbachaa inni tokko gatiittiisa tokko irra ejjechaa gaafa deemuu jalqabu uummanni Oromoo dubbiin galtee fi dafee dacha'e malee hedduun isaa achi keessa gaafa ture duula guddaatu nurra ture. Jechuun duula of si jibbisiisu hundan himatan dugdan dhungatanii hundan dubbatanii jechuudha Oromoon malee waan of nama jibbisiisu baay'eetu ture. Kan abdii si kutachiisu qabsoo keessaallee si dhiibsiisu garuu wareegama jaallan kichuu daandii kanatu sirrii jettee itti lallabdee waliin dhaabbattee ni lolla si lolchiisa jettee kaatee immoo garatti keessaa deemtuun qabdu yoo wareegamu ta'e itti wareegamu yoo galmaan ga'uu ta'e itti galmaan ga'uu irraa kan hafe wanti baay'een si mucuceessu hedduutu ture jechuudha. Gaafa si ni danda'u. Har'a immoo budaa akka budaatti argee hubateera Oromoo. Egaa hin beeku budaa ennaa jedhan inni maasaa malee nama nama nyaatu hin beeku. Yeroo hedduu jetteen akkasii jira waan ta'eef isa akkasitti nama nyaatu san Oromoo yeroo adda baafatee jiru. Ilmaan isaa waan qabeenya miti waan biraa miti ilmaan isaa itti gabbaraa yeroo jiru. Ilmaan isaa immoo bobbaasee biraa namni Oromiyaa keessatti battala isheen qabattee loltutti waliin ciisee wareegama kaffalaa jirutti battala qabatee lola keessatti fidee nyaachisaa obaasaa jiru kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akka ati jettee akkamiin dandamataa inni ati jettu akkatti dandamatu sirriitti hin dubbatu. Hin dandamataa ture argiteettu. Isheen kun guddaa miti. Kun dhamadhaa dhamni sun dhangala'uu iyyuu qaba. Taa'ee cittoo si hooksisuu hin qabu mala'uudha qaba. Daandiin ittiin adeemnu suni gara rarraga bilisummaatti nu geessu tarsiimoo lafaa qabnu hanga ammaa sigigaataa dhufee kan itti milkaa'uu danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo waan godhi jettee waan hin godhin jette itti amanee waraana godhudha.
humni xiqqaan suni carraa hundi nyaapuu hin danda'u jedhu kennameefii sana abbaan fudhate jaarmiyaatti deebi'aa jira. Abbaan hin fudhanne immoo cittee baddii jechuudha. Kanaaf waan nama yaaddessu tokko iyyuu hin qabu. Yoo ilaaltee ololichi guddaa isa hin beekne yaaddessa. Kanaaf si keessa jirra waan yaaddessu hin qabnu waan hojjennu beekna waan ta'eef. Akkamitti akka hojjennu beekna waan ta'eef. Akkamitti dandamataa hoo itti akkatti dandamatu yoo himne akka inni hin dandamatin immoo warra dhaga'u jira jechuudha. Kanaaf akkatti dandamatu anumaaf siif beeku. Uummanni Oromoo garuu innoo dandamatee irra daddarbeera waan ta'eef waa'ee waraana bilisummaa Oromoo itti of kitime jireenyatti dhabee waraana kooti jedhee ijaarratee sana waa'ee isaa yaadda'uu hin qabu jechuudha. Bira dhaabbachuu qabu. Ololaaf bolola jirtu sana dhugaarraa seecca'ee adda baafachuu danda'u malee kufaatii waraana bilisummaa Oromoo abjuun hin argamu. Isa akka Abiyyi afaan furdifatee makalakayaan የገነባ ነው መፈንቅለ መንግስት እንዳይካሄድ ነው ሰነዱ ሰነዱ መፈንቅለ መንግስት ኢንቱሬ ሲንቱሬ ዋንተ ካናፊ ወራን bilisummaa Oromoo waggoota 6 darbani akkamitti dandamate isa jedhu yoo beekta ta'e boris ni dandamataa qofaa osoo hin taane damaddamuufis hin deemaa jechuudha. Nama yaaddessu jaalladhi. Egaa sanumaan gabaasanii mukaasanii naannoo sanatti egaa zooniileen hundumtuu mallattoo yookaan immoo tokkummaa agarsiisanii waan naannoo sanatti rakkoo ta'ee dhiibbaa barbaachisaa keessumaa waraanaan iyyuu furamuu qabaa kan jedhu isinis kaastanii nuti illee waltajjii sanarra dhageenyee dhimma sana mareenni keessaa numa quba qabna wanni kun furamuu qaba kan jedhu. Akka waliigalaatti akka dhaabaatti ejjennoon naannoo sana jiru kan isin olitti kaastan qabatamaatti lafatti kan muratti maal fakkaataa biraan jaarsanii ajajaa zoonii ture boodaa garuu jaani abdiitiin jijjiirame haala kana keessatti gara damee dantaa politikaatti sanyii guddisuu jaalabdii immoo gara hooggansa bifa haaraatiin qindoome kana keessatti immoo ajajaa zoonii godhanii addaan qooda yeroo darbe rakkoodhaaf kaa'amte sanaa diiganii humna gamaa gamanaa dhufu kallattii arfanuu gara Finfinneetti deemsuudhaa fi daandii bareedaa akka saaqaniif haalli mijate ture. Garuu yeroo kana gadi deebi'amee immoo inni jaarsamii waan dhageenye dhimma jireenyaa waan dhageenye qabna jechuudha. Kanaaf murtoon akka dhaabaatti laatame jara kanaa to'achuun ni rakkisaa diina jedhame haala kana akkamiin guutuutti naannoo sana keessatti irra aanamee qabsoo kana guutuutti toora tokkotti deebisamee deemamaa jireenyaaf yookaan immoo sanyii jireenyaadhaan dhumatti sanyii jireenyaadhaan akka dhaabaatti maal jettanii maal jedhu uummanni isaa beeku har'a maqaa dhaabaatiinis qabsaadha jedhamee namni daldaluu danda'a isa kanarratti maal jedhe murtoo waliigalataa jechuudha. Akkamittiin dandamata waraanni kun jette jennaan akkatti dandamatu yoo himate warri akka dandamatu hin seene immoo sana kaawuntar gochuu irratti hojjeta siin jedheen ture achuma na deebisaa jirta malee jaaldaandi jara kana zoonii 8 irratti walii galee erga quunnamtii diinaa qabaatanii sadarkaa kanatti deemanii carraan kennameefii ture zoonii kana qopheessite mitiire carraan kenname suni waraanni achi jiru suni seeraan isaan to'ate zooniin isaan keessa jiran immoo ajajaa zoonii giddu galaa jaalabbii dhugaa jala jiru waan ta'eef achitti akka gabaafamu jedhamee ture sanan goone waan ta'eef erga sanan goone inni itti aanu waraanni bobbaa fi kallattii dhaqa. Bobbaa fi kallattii waraanaa sana asirratti akkasi jechuun barbaachisu. Dubbiin akkamitti dandamataa jettee sanaati waan ta'eef akkatti kana fixatus beeka. Carraa kennitee fi dhugaa jirtu dhufee akka jaalaatti taa'ee seerri waan isa gaafatu seeraan gaafatama seenaa jalaa bahuuf seeraan gaafatamuu wayya.
kana godhatee xumurachuuf erga didee kallattiin kaahame sun kallattii bobbaa waraanaa ganzoonii hundaa. Kallattii bobbaa waraanaa kana immoo akkamittiinidha eessa taa'ee maalittiin jettuu maal jedhamee akka dhaabaatti murtiin jiru maal fakkaataa yoo jedhe murtii dhaabaa miidiyaa irratti miti kana beeku. Murtiin dhaabaa erga hojiitti hiikamee jaallan bobbaa kallattii kanaa fudhatanii akkaataatti rakkoon kun furamu erga furanii ka'aniiti rakkoon sun furameera ibsamuu danda'a. Maaliif carraa kennamee quba qabda waan ta'eef. Situ walitti muka baatu waan ta'eef. Waraanni hundi isaa achi keessatti nyaaba quunnamuu hin danda'u, gowwoomfamaan jiraachuu danda'a, wallaalaan jiraachuu danda'a. Gatii maramaddiin isaa immoo achi ta'e achi taa'aa jiru jiraachuu danda'a waan ta'eef suni akkaataatti jaarmiyaatti dhuunfatame itti himamu. Jaarmiyaatti dacha'aa jira. Kan jaarmiyaatti dacha'uu didee cichee hojii madiinaa sana galmaan hangaa jedhamu akkam gootu yoo jette ta'e akkas goona hin jenne akka goonu gochaa jirra waan ta'eef. Akka goonu yeroo gabaabaatti gaafa fixanne innis garatti citu qaba. Guyyaatu deebii kennaa jechuudha.